بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واي هجيراتنا نمو مخينياتو أسديبي akka diraamaa fakkeessee waan adda addaa fakkeessee olola ichirratti oofa jechuudha. Dhimma islaamaa maaltu naqayotte hojii isaatiin naqa. Maaliif jennaan maaliif si dura bu'e yooniif si himuu baate. Nu isiniree uummata kanaa kan asii makka dhaqee wazaaratul hajjii ministeera hajjiitii wajjiniin tooqiya firmaa gaggeessee waliigaltee gaggeessee dhufe dhimma islaamaati moo uummata biraati? Himaaqa. Duba dhimmi islaamaa waan makka dhaqee waliigaltee godhee فوقي همنتي وتيلي هاغري فمو كرام مسجد مالي طياري درسو ملسينسا هنغنا هاته باسني اوتيل الرا الى مسجد يدو غيا همنا ابنما ديبسو همنا هاته نياني همنا هاته ديب مس خن شرم مناتي في خرفا همنا هاته جي وان اني ولي جلسن كان رفيهمو ابو ان dhimmi islaamaa maaliif dheengaddume sheekh amiin dhufee dubbata federaalarraayi oromiyaa irraa jarri kun dhufee maa dubbata kaja'u deebisaan keessan kanaan isiniin jaa allahu akbar taniin itti da'uu barbaadu ta biraa bara hajjii gaafa 1700 beenaa ja'a bara hajjii gaafa 5,000 beenaa ja'a an manguddoota abbaa kiyyafaa qarshii 400 irraa qarshii takkaa fi sumuunii fi niira lamaan naa deebi'ee jedhe dhibba afurirraa hajjii dhaqee qarshii takkaa fi sumuunii fi niira afuriin naarraa deebi'ee jee gaafa Haile Sillaaseedha. Maallaqni keenya qarshiin asii fudhanne jee qarshiin takkittiin maallaqa Suudiidhaa qarshii 45 jee takkittii guhannine 45 fudhanna jee takkittii guhannine 45 fudhanna jee. yeroo san keessa jechuudha nama tokko iddoo duraa tana gaafa 1700 hajjii qisaasee jee maaliif dhiifte duuba yennaan gaafas 1700 sanniin hin qabne jee akkuma arra kan hin qabnetti 1700 gaafas dhabdeen jeen jechuudha. Wanni yennu duraan dursinee hajjiin miskiinummaa dadhabamsiifti ifiifuu abaar dhufen jiinaa ifiifuu waayyuu qaaloo itten jiinaa bakki حجين في أمران تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد جي حديث غيث الرسول صلى الله عليه وسلم حج عمرة تدبيا جي مسكين ما دادا بمسيفتي جي أكتم تونو قوني في سبيلة بالدخيسة أو وفتاج أفيته دان دومين دا بمسيفتو سنتي مسكين ما دا بمسيفتي جي الله أكبر سنيف ummanni keenya qiimaa akkanaa sheekootummaan itti himaniiti warri kana dura jiru gaafas itti himanii bassoo fudhatanii miilaan karaa asab kanaan miilaan baanii odoonii fi baharri jiru akkasi gama ga'an warra ramadaana dura deemee amma kan bilbilaan achi jirra janii viidiyoodhaan ilmaan fi ilaalan kana dhiisi gaafuma nuti beeynuumi ka guyyaadha hajjiin deema je'ee kuteerraa osoo takkaa gurratti hin dhagahin خايني كوما مكة دكتي مخينان رويتي أجيفته باتي لما بودا رفاني غافا حجي راغل امبرا بولو غافس دوية جاني نما باتي لما درو دوية خندق يعني ستي همامي وصوني في موبايلين دوفين نعماتنا ربي الرايسين غافتا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم جا رب العزان سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس نعمان الرغافة تقاد دي سبريدا كسي كيسا تيسو مكيفة خنا كسي كوبا كبادو جي بشام بريدا أبو قبنا واسن نافي دي تسان الرغافة تمتيجو نعمان الرانتنا أچي بيخونو أما جد دبوني أما مدينة ياو جرة أما لالكونو عرفة خيز جرة أما كونو مكة جلان جرة كعبا جلان جرة ينطنا نتمان عمريته نتنا انججو قويا حجي أنا جاني خطن الرا إلى قويا قلنتي واتك قرر خنكن انتقين يخيسن تره ودوني في ربين وهند أنقام دنيا دينا كان نمو وفجرو تاني بر دورانو لال إيجي نانجتي ماليانا دعا آيو تدقيا تجي جلال مراتان جيجن أبو مالينا دورانو نمكانا نجي جيتي والي لپور إيجي هوبتي ميوزار دعا آيو تدقيا جيفر راباسي جن دورانو مسكين مارنا في الدجيتي مسكين
Karaa hajjiidhaa maallaqa hin baasin naan jetti 700 jaawuli bakhiiltichi duraanuu dhaquun deemu beeki. Laakiin ammoo horii achi baasuu diddeessan dhagaa masjiida ijaaruu didee waan ijaaruu uummanni keenya duraanuu hime. Horii achi baasuu diddeessan bakka biraatti baasa rabbiin. Deemi rabbii keetitti himadhu arkaan islaamaa firraa gaggeessi odumaati bara duraatis hajjii qaalaa jettuuti hojii jettiidhe. Maallaqa gaddeebu jira immoo ati quban qabdu. Amata kanaas osumaati jettuuti amata ammaas miliyoona sii dhufee akkasitti deemee maallaqni kun waan inni ta'ee booda gaabbi ta'e jechuudha. Saniif jecha hadaraa kootaan keenya akka uummanni keenya nurraan irranne amaanaa uummata kanaaf hubannoo kanneenaa nama tokko ka dubbii quban qabne hajjii qalaajee qaaloomina biraa dhiifama godhee kanuma hajjii kanaa dhiifama hin qabne. Kabira makiinaan akka bareedeen gaddaatiin manni akka bareedeen gaddaatiin wanni hundi sukkarri akka bareedeen gaddaatiin miti wanni hundi haa jijjiiramtu hattaa kunoo baansiilli torbaanuma dabre kana keessa qarshii 8 dhiyaate kunis dhiifama hundi dhiifama ka dhiifama hin qabne kami tokkichuma hajjii ni malaa yaaboo fawailun lilmuxaffifiin intina alladhiina idha iktaaluu ala nnaasi yastawfuun nama ogguun ifi namarraa safaratu guuti qaaja guuti hogguu ifi safaru immoo geebar kajau akkuma ifi kaani safartani taani safara akkuma hajjii taani safartani safara jecha kana immoo namni nama osoo maallaqa qabu hojii qalahe shiftaa karaarra ta'e maallaqa nyaatan boo maarree ta'an boo ji'ee maallaqa baankiidhaan taa'uudha jiru sayyoon ifi bira dheeyxee yaaboo dubbiin akkanaami akka maleedhatti hubatteettee hubachiiftee sababa saniin galmaa'e sawaaba isaa wajjiniin sheerii qabda akkasi quba qabaadhaa liyuballighi shaahidu minkumul ghaa'iba kadhagee kan dhageenetti hageessu addaallu ala alkhayri kafaa'ilihi namni waan gaarii takka ifi namaa himee namni sun dalage akkuma nama dalageetii waliin ja'ame akkuma isin geessine kanatti amaanaa irraan hir'isin ammoo tidaa gulbin jooqa ibsaqa bayaana ammoo tidaa irraa ammoo hir'isina isinin jecha dhiifama nuu godhaagaa isinittillee dheeraan ergaa teenya baga wal agarree salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.